Rukuttaan onnee keessanii humnaa ol isinitti dhaga'amee beeka. Rukuttaan onnee otoo addaan hin citiin gaafa namatti dhaga'amu boqonnaa waan nama dhowwatuuf miira yaaddoo guddaa keessa nama galcha. Palpiteeshin jedhama yaalee ammayyaatiin. Oduun tasaa gaafa namatti himamu, sodaa fi naasuun gaafa namatti dhaga'amu yeroodhaaf qofa rukuttaan onnee keenyaa nutti dhaga'amuu danda'a. Kanaan achi garuu yeroo hundaa fi irra deddeebi'ee kan namatti dhaga'amu taanaan sababa qaba. Kanneen keessaas dhukkuba onnee, hanqina dhiigaa, dhibee taayiroodii, sukkaara dhiiga keessaa hir'achuu fi kanneen kana fakkaatan rukuttaan onnee keenyaa akka nutti dhaga'aman wantoota godhan keessaa isaan muraasadha. Wanti akkasii irra deddeebi'ee yoo isinitti dhaga'ame sakatta'insa gahaa gochuu fi yaalamuun barbaachisaadha. Ergaa fayyaa kana yoo dandeessan sheer godhaa. Gaaffii fi yaada keessan koomentii irra naa kaa'aa. Halkan gaarii isiniif haa ta'u. Rukuttaan onnee keessanii humnaa ol isinitti dhaga'amee beeka. Rukuttaan onnee otoo addaan hin citiin gaafa namatti dhaga'amu boqonnaa waan nama dhowwatuuf miira yaaddoo guddaa keessa nama galcha. Palpiteeshin jedhama yaalee ammayyaatiin. Oduun tasaa gaafa namatti himamu, sodaa fi naasuun gaafa namatti dhaga'amu yeroodhaaf qofa rukuttaan onnee keenyaa nutti dhaga'amuu danda'a. Kanaan achi garuu yeroo hundaa fi irra deddeebi'ee kan namatti dhaga'amu taanaan sababa qaba. Kanneen keessaas dhukkuba onnee, hanqina dhiigaa, dhibee taayiroodii, sukkaara dhiiga keessaa hir'achuu fi kanneen kana fakkaatan rukuttaan onnee keenyaa akka nutti dhaga'aman wantoota godhan keessaa isaan muraasadha. Wanti akkasii irra deddeebi'ee yoo isinitti dhaga'ame sakatta'insa gahaa gochuu fi yaalamuun barbaachisaadha. Ergaa fayyaa kana yoo dandeessan sheer godhaa. Gaaffii fi yaada keessan koomentii irra naa kaa'aa. Halkan gaarii isiniif haa ta'u.